Mooni maatseete ana mala kiyya keessa dubbii ciqicciqii kan danda'u hin jaaladhullee. Firii ta'ee jiraachuu barbaada iftoominaan deemallee laata. Namni as goree achi goree namni jennaan hin jaaladhu. Waan takka gaafa hojjennu gaafa barreessinu waliin taanee waliin mari'annee itti yaadnee goone waan itti yaadnee hawaasa keenyaaf illee barnoota ta'aa itti bu'aarraa nullee gama kanaan aartii keenya yookiin dandeettii keenya ibsanna jennee goone takka ergi wanni sun barreeffamee sagalee waraabamee ediit godhamee fidamee poosti godhamee deebi'amee waan taa'abde sana waan itti taa'abde sana balleessi yeroo namni siin jedhu osoo si ta'e miira akkamitti dhaga'ama. Hin cimaa dhugaadha. Ani itti mee jira laali qorataatti. Isheenilleen amansiisi. Ani finni hiriyaadha. Ani fati obbolaadha. Isheenilleen kana beekuu qabdi. Nu lamman gidduu waa takka akkan jirre. Anilleen amma taatee kanarratti bultii namaa keessa galtee namni ijoolleen jedhanii maqaa kootinillee mana banatanii kan na arrabsaa turan oolan jiru baay'ee jiru. Numan arga jechuudha. Ani suni dantaa kiyyaa miti. Maaliif waan ani eenyu akka ta'e waan of beekuuf waan hojjedhuu fi waan dhiisu waan dubbadhuu fi waan dhiisu waan beekuu fi ani jettee namaallee hin dhaga'u. Qorataatti illee kanuma hime. Waan waliin barreessine kana waliin xumurreeti achi booddee yoo kabiraa waliin hojjenna jette hin hojjenna yoo hin feene ati karaa kee anis karaa koon jedheen. Asiin eda aduman viidiyoo sana seenee viidiyoo san gadhiiseen dhufee liivii seenee hundumti keenya yoo seennee gizee jedhu viidiyoo san gadhiisee naan jedhee gadhiiseen jedheen. Gadhiiseen jira deemi riipoosti godhiin jedheen. Achiin ishi jedhee doktorilleen dhufteetti kunoo ashiinis jala seentee laaltee booda dubbii ta'e. Booda gizeen jedhu ani bilbilli koo na rakkisaa ture. Bilbilli namatti irra jiru kun narkaa kufee iskiriiniin isaa tabalaashee ture. Irra deemee hojjechiise jechuun bilbilicha. Bilbilli edaa sun immooti ofumaan irraa nama darba gizee kee waan ittiin liivii baatee taa'u miti waan adda addaa laaluufu dadhabaa wayiiti. Achiin kanaan irra turuu hin danda'u. Jaarsummaannis duraan qabamee ture doktora Silifaana. Boritti jijjiiramu bor dubbanneedhaan dhiisee irraa ba'e. Erga irraa ba'e lakkaa jedhu wal karakkaraa turan. Gaafa jedhan viidiyoon sun qorataan viidiyoon sun ka'u qaba. Kaasinaan jennaan ani kaasu viidiyoo sana itti taa'ee hojjedhee arguma xiqqii taateenuman kaasuun jedhe. Kanaa booda hojiin haaftu malee ka hojjedhee gadhiisee hin kaasuun jedhe. Tole, amma dhaga'eera. Doktar, akkam jirtu? Jirtaa Moonika, akkam jirtu hundi keessan? Fayyaa galata Rabbiin. Baga nagaan dhufte sheeritti godhaa jechaan ture waan si ajaa'ibu. Baga nagaan eegga. Yaa faamiliitu as keessa qabataa turanii ani as jalaa barreessaa turan argaan ture. Yaa, by the way, namni beekti akkuma carraa walitti dhufaa. Miidiyaan hawaasaa kun immoo maatii nama godha beekte namni gaafa walitti haasaa dhufu gaafa wal baru faamilii ta'aa deema. Kanaaf jalqaba qorataa faana haasaa ture dheengaddaa itiin turteetta doktar. By the way osoo nu batiin yoo si mufachiisa dhiifama sin jechuun barbaada. Miira keetti bu'eera wata qabu. Maaliif namni beektee aguma waliin haasa'ee wal hubatu waan baay'ee walirraa baratallee waan baay'ee illee sirreessaa deema beektee dheengaddaa nuti biqoo fi qorataa waliin haasaa turre falmii cimaatu ture tokkummaa kaanaaf illee jirta turte jakarratti koomentii irratti argaan ture irra deddeebiidhaanii. Har'a garuu qorataa waan jiru diiteelii gaafachaan ture anaaf isatu ture jalqaba. Kaleessa immoo wal taatanii yoo konfliktii wayituma lolli wayii tureeraan wanti walitti wal falmaa turtanii buusiin buutuu irra xiqqoo anumaa seenii daqiiqaa tokko osoo hin guutiin hin baatan. Xiqqoo tafee maaltu uumame jedhee qorataa gaafadhu diiteelii waan jiru natti himee jechuudha. Dheengadda immoo bakka uummanni jirutti hariiroon sii fi biqiltuu gidduu jiru maalidha yeroo gaafannaafis dhagaa turte miidiyaa hawaasaa kanarraa wal barre
karakteram uummanne maqaa walii dhoofneeti ta'u walaloo walaleessinu. Kanaan irra kanaaf immoo hidhamni biraan nu gidduu hin jiru jedhanii nutu dogoggorri waa meeqaasaa ollee dhumarrattu hubanne wal hubachiisneeti kan gargar baane garuu wanni kaleessaa immoo yoo dhufu just rakkoon uumamteeti namni beeki wal hubatee jennaan waan uumamu hin jiru. Namni lama koomentii jalatti wanti dura barreessaa turanii asiin bahee achiin baate akkas godhe akkas taate gaafa namni wal jaalatu walitti bu'u gidduu kana wanti walitti bu'iinsa sanaaf haalonni baay'een ni mijatu waan ta'eef amma gabaabumatti gara dubbii ijootti waan dhufu atii fi Dr. Biiftuu fi Biqiltuunis hiriyaadha. Ilaaleera piroofaayilii keessa viidiyoolee waliin hojjetaa suuratti kan argamu ture. Dr. Qorataa fi Biiftuun immoo real life jaalala walirraa qabdan. Qorataa fi Biqiltuun immoo obbolummaa fi hojii. Isin hundi keessanuu sararri keessa walitti hidhameetidha kan jiru. Asitti eenyu gammachiisuuf yookiin qilleensa akkamii galchuuf akkasii walitti buutan jedhee yaadu seexana. Jinni seexanatu dhufee isin jeeqe malee namni gaafa milkaa'u gaafa gammadaa ta'u gaafa hojii isaa irratti fudhatama argataa deemu asumaa ka'a. Sababa kanaaf amma dubbii isin gidduu jirtu furamuu qabdi. Kaleessallee qorata maaliidha Dr. Biiftuun amala Dr. Biiftuun natti himnaa waan natti himu. Kana natti himatu guyyuma wal barru irraa kaasee waan natti himattee qabdi. Sammuu kan eeguu qabu tokko siidhaa jedhee deebisaatiin ture. Eeguu fi qabda. Wanta tutti beekanitti seenanii fi wanni ergatti seenanii immoo dhufu in ulfaata. Namni waan jibbuuf waan jaalatu dursee sirrii bareechee waliin haasee wal baree gidduutti gaafa seenee yoo rakkoon sun dhufe waliif obsuun gaariidha. Mi'aan amma wantoonni qorataan kaasee jira. Biqiltuurus waan baay'ee ufaan haasee amma baruu bareeda. Garuu Dr. Biiftuu hin barreen. Dr. Biiftuun amma amala akkamii akka qabdu hubannaadhumaaf fi waan sirraa qulqulleeffadhullee waan jiruuf jechuudha. Hariiroon amma akkuma ifuma wal gaafani. Namni illee amma maal jedhaaran waan baay'ee haasa'amaa ture. Koomentii irratti waan baay'ee barreessaatidha kan turani. Dr. Biiftuun hariiroon isin lamaan gidduu ni jira miti qorataaf si gidduu. Jira moo hin jiru? Ni jiraami? Wal jaalattanii heeyyaadha. Tole, wannoo kee keessaa amala kee keessaa uumamumaan nama jaalattu tokkoo fi wanta kee ta'e takka namni biroo akka dhufee maqaa dha'ookiin akka itti bu'u hin feetu. Eenyutu jedhe? Jechuun nama jaalatu lakki hin feetamoo hin feetu. Feetu jettee murteessitee moo na gaafataa jirtu? Feetuun siin jedhaara mallattoo gaaffii qabdi. Fedhuu danda'a, fedhuu dhabuu danda'a san immoo nabbee lafaa keessa ta'u. Yeroo baay'ee amma qorataa faana yeroo walitti guutan amma maal seeta? Qorataa duratti mallan jette. Anuma gaafadhu dura. Amma maaltu jira beektaala? Qorataan amma biqoo faana waliin hojjetu maqaadha. Maqaa wal dhooftanii hin hojjetiina. An akka inaaffaan jirutti jedhamu. Kun na inaafsisaa natti konfartii naaf hin kennu. Jettanii konfiliiktiin kan bu'ee fi viidiyoon amma kana dura hojjetamaa ture yeroo darbe tokkummaa na dhaggeeffachiisee ture anantillee waan argu argeera. Sun karaktara uumanii maquma walii fayyadamaniiti kan hojjetaa jiran. Kuwaan dhiibbaa sirratti uume qaba Dr. Biiftuun. Jarri lamaan Biqiltuun maqaa qorataa dhooftee qorataan maqaa Biqiltuu dha'ee hojiileen isaan kana dura hojjetan sirratti dhiibbaa uume qaba. Waan si inaafsise qaba. Kana sa'aatii dhuftanirraa waan irra turtan ani hin beeku. Waan haasa'aa turtanis ani waan irraa beeku hin qabu. Waan amma dhufaa jira dhugaa dubbachuufi. Jechoota garuu itti fayyadamtee haasoftu keessatti moonesiifi akka nama waa wayyaanii dhaga'ee waa'ee irraa dhaga'ee itti na gaafataa jirta malee noormaali na gaafataa hin jirtu. Sanis yoo ta'e rakkoo hin qabu amala kootisaa ta'u. Rakkoo hin jiru. Wanni raasee waan nadda. Ila laali. Gabaabsee siin ibsa waan qorataa faana haasaa ture. Almost waggaa afurii ol
hiriyaa akka turtan akka jaalattu akkasi jaalatu kana natti meera. San gidduu jalqabuma yeroo walitti dhuftan amala hinaaffaa akka qabdu akkasitti hin natti meera. Hir'ina namni uumamaan waan hin dandamanne tokko jira miti kana damdamachuu hin danda'u jettee waan isatti miti akka jiru. San gidduutti immoo konfiliiktii ammagaa namni ilaali. Walitti bu'iinsi namni wal hubachuu dhabu kun akka jiruudhaan. Lakkii Dr. Biiftuun amma dheengadda haasaa turre. Hojiilee amma kana dura hojjette keessatti ergashii waan jirtu kanaa maaliif irra deddeebiin guutenna waan godhallee hin qabu. Hojiidha kaaraktara nuume garuu ishiidhaaf konfartii hin kennineedha kan inni kaasu. Mee anamma gaaffiin kun maaliif konfartii si dhoowwakkate? Wanni shakkitu jira. Achirratti otoo deebii kan keessiin deebisiin gaafii tokko sinaan qaba. Gaafichi maal ta'e kaleessa immoo dheengadda kaleessatti barii haasaa walitti ture. Haasawni sun nama qabamuutu jira yaani jechuudha akkanuma nama afuriin ture haasawni sun haasa'amaa ture nama ittiin qabamee dhufetu jira. Namsantu dadhabee hedduudhaan dubbisiin ga'atanii dubbii kana na gaafachuuf na barbaadaa turte immoo ukumaa keetii wanta irraa siif galuu dhabee wayiitu jiramoo yaani sitti matanii ta'e kan itti na gaafachuu. Ana waan naan galleetu jira. Ilamma dheengadda laali waan baay'ee asitti agarkan keessaa sa'aatii 10 walakkaa ta'e nyaasaa turre biqiltuu fi qorataa gidduutti waan baay'ee kaasne nuunuu dogoggorre. Namni laali wanta akka erga hubatee fi osoo hubateen gargar. Walaloo jarri lamaan walii walaleessaa turan sammuu kiyyatti maaltu dhufe ijoolleen kun lamaan jaalalleewwanii jaalala dhugaa wal jaalatanii jiranii. Kanaaf akkanatti walii walaleessaa turanii maqaa walii dhahanii ka jedhu sammuu kiyya seef godhen ture. Roongi akka ta'e natti hima. Engaddammoo ati turteetti. Amma immoo deebi'ee qorataan lola kaleessa isin gidduutti uumame sanan gaaffii gaafadhan gaaffii natti uume waa'ee. Dr. Biiftuu fi biqiltuufis jara sanan kana gidduutti maaliif lolli ta'e kaleessa amma ta'e meesin laaleera seenee yeroo lolla sana mana keessatti akkatti lolli ta'u gara dhumaarran dhufe garaagaruma daqiiquma tokko lolli jiraachuu argee qorataa gaafadheen maal tuumame jedheen gaafadhe kana tuumame naan jedhe. So namammoo guyyaa tokko walitti dhuftee haasofte takka immoo rakkoo isaan gidduu jiru akka nama baratee namni taa'e walitti yoo haasa'e waan sun furamuu qabaadha malee namni natti matee yookiin jaarsummaa na ergatee miti kan hin dhufu. Wanna natti gaaffii ta'u kun uummatattis gaaffii ta'u. Wanti kun immoo hiikamee namni furee walii araaramee obbolummaan keessan duraa sun hariiroon sun dura qabdan sun itti fufuu qabaadha. Achirratti tokkoffaa lolli hedduu keenyatti uumame hin jiru. Biqiltuun isaanaaf obboleetti Akiraati. Inni illee akkuma siin jedhisanidha. Lolli hedduu keenyatti uumame hin jiru nagarreen lola. Lammaffirratti immoo dubbii kana amma yoo deebi'ee siif qoodu yaani akkana jedhee siif wanti godhu namticha dura dubbii qabeessan akkam godha san isa irra darbeetiin isatu namaaf dabarse jedhee nama biraatti hima immoo akkam godha yaani mee dubbii kana. Ila wanti gochuu qabdu diikoo normaalii puusi gochaa hin jiru anam. Ati fi qorataa fi Dr. Biiftuun